Maqaan koo Amsaaloo Olaanii Dhugumaati. Hojiin koo abbaa seera mana murtii waliigalaa fi bakka bu'aa waajjira deeggarsaa hubannoo seera mana murtii waliigala Oromiyaati. Duraan dursee Daayirektara dhimmoota kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa bakka bu'uudhaan hojii waajjira deeggarsaa hubannoo seera mana murtii waliigala Oromiyaa kallattii deeggarsaa fi hubannootiin tajaajila kennamaa jiru akka isiniif ibsinuuf carraa naaf kennitaniif galatooma jechuun barbaada. Itti aansuudhaan waajjirri deeggarsaa hubannoo seera mana murtii waliigala Oromiyaa mana murtii waliigalaa keessatti waajjira tokko ta'ee hundaa'ee hojjechaa jira. Hojiin ijoo waajjira kanaas bu'uura labsii lakkoofsa 216 2011 keewwata 39 jalatti ifatti tumamee jira. Inni kunis tokkoffaa kennis tajaajila deeggarsa seeraa bilisaa kennuudha. Lammaffaa hubannoo seeraa fi akkasumas kennis tajaajila abbaa seerummaa mana murtii irratti hubannoo kennuudha. Sadaffaa himatamtoota yakkaan himatamanii abukaatoo dhaabbachuu hin dandeenyeef dhaddacha irratti bakka bu'uudhaan dhaabbatanii falmuudha. Inni arfaffaan qindoominaan keessattuu yuunivarsiitii wajjin bal'inaan dhimma tajaajila deeggarsa seeraa bilisaa kan yookaan firii leegaal eedii kana waliin qindoomanii hojjechuudha. Hojii kana hojjetaa jechuudha. Waajjirri kun mirga himatamaa heera mootummaa federaalaa fi naannoo irratti keewwata 25 jalatti tumamee jiru kabachiisuun tokkoffaa falmii madaalawaa taasisuu himannaan gama abbaa alangaatiin dhiyaatu jira. Gamanaan abukaatootti isaa dhaabee himatamtoota harka qalleeyyii ta'aniif yookaan abukaatoo dhaabbachuu hin dandeenyeef falmiin akka madaalawaa ta'u gochuudha. Kanarra darbee qulqullina tajaajila abbaa seerummaa manni murtii keessatti kennamu akka dhugoomu gochuu olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuudha. Gama biraatiin dhaqqabummaa si'oomina bu'a qabeessummaa kennis tajaajila abbaa seerummaas akka mirkanaa'u gochuudha. Dhumarratti hojii kana hojjechuutiin amantaa uummanni mana murtii irratti qabu akka dabalu taasisuudha jechuudha. Kana keessaatii hojii waajjira kanaaf kenname keessaa guyyaadhaa tokko irratti xiyyeeffadhee ibsa kennuu barbaada. Innis hubannoo kennuu ilaalchiseeti. Egaa hawaasi gara mana murteetti dhufu yookaan immoo abbaan dhimma gara mana murteetti dhufu hubannoo argachuu qaba. Kanarraa ka'uudhaan tajaajilamtoota gara mana murteetti dhufaniif hubannoo kennis tajaajila abbaa seerummaa fi seeraa irratti qabxiilee irratti hubannoon kennamuu qabu addatti qopheeffachuun hubannoo kennaa jira jechuudha waajjirri kuni. Qabxiin kunis tokko tajaajila waajjira deeggarsaa irraatii argatan keessattuu namoonni harka qalleeyyii ta'an namoonni abukaatoo dhaabbachuu hin dandeenye akkaataa itti isaan waajjira kanarraa tajaajila argatan hubannoon kennina ganama jecha. Inni biraan dhimmoota isaanii abbootiin dhimmaa mana murtii aadaatti akka fixatan. Mana murtii aadaatti fixachuun faayidaa hedduu akka qabu. Tokkoon aadaa sana jabeessuu, lammaffaan immoo baasiirraa hambisuu, sadaffaan immoo nageenya wal falmitoota gidduutti illee akka mirkanaa'u gumaacha guddaa kan taasisuu fi kanarra darbee dhimmoonni mana murtii irratti baay'atan illee akka inni gadi bu'u kan taasisu waan ta'eef dhimma isaanii mana murtii aadaatti akka isaan fixachuu danda'an bal'inaan hubannoon kennina. Kanas labsiin of danda'ee jira. Qajeelfamni akkanumas dambiiwwan adda addaa kallattii kanaan bahanii jiran irratti hubannoon kennina jechuudha. Abbootii dhimmaa gara mana murtii dhufaniif ganama jecha. Kana qofa otoo hin ta'in dirqama tajaajilamaan qabu keessattuu abbootiin dhimmaa gaafa gara mana murteetti dhufan maal guuttachuu akka qaban. Keessattuu iyyannaa dhiyeeffatan, himannaa dhiyeeffatan, deebiin dhiyeeffatan, ulaagaa seerri deemii falmii hariiroo hawaasaa kaa'eetiin akka ta'u akka qabu bal'inaan hubannaan kenninaaf jechuudha. Inni kun qulqullinaan himannaan gara mana murtiitti akka dhufuuf gumaacha guddaan taasisa waan ta'eef. Gama biraatiin mirga tajaajilamtoonni qaban irrattis bal'inaan ibsa kenninaaf keessattuu tajaajila mana murtii irraa argatan kutaalee isaanitti fayyadamuu qaban kan akka kutaa odeeffannoo, kan akka ofisara seera biraa, raawwataa galmee cufaman biraa, dhaddacharraa ergamoota irraati tajaajila isaan argatan kana bal'inaan hin hubachiifne jechuudha. Eessa dhaquu akka qaban, maal akka fayyadamuu qaban keessattuu amma kutaa odeeffannoo keessa wanti hedduutu taa'ee jira. Iyyannoo yoo galmee galagasha barbaadan, murtee galagashanii fudhachuu barbaadan hunka of dandee bilisaan qophaa'ee jiru waan jiruuf iddoo sanatti akka isaan tajaajilamaniif
hubannoon kennina jechuudha. Akkasumas gara deemuu qaban mana murtee keessa garatti deemuu qaban odeeffannoo iddoo sanarraati argatu jechuudha. Kanaaf isaaniif hubannoon kennina ganama ganama. Kanarra darbee haalatti koovid irraa of eeggatan keessattuu gaafa wal bukkee taa'an haalatti maaksii fayyadamuu danda'a walirraa siqanii taa'uu akka danda'an gaafa isaan dhaddacha seenan maaskii godhachuu akka qaban bilbila isaanii cufachuu akka qaban yookaan saayilentiira godhachuu akka qaban akka wal hin jeeqneef kana hin ibsinaa fi gama biraatiin dhaddachallee kabajuu akka qaban naamusa dhaddachaa kabajuu akka qaban hin ibsinaa fi gama biraatiin yoo tarii tajaajila irratti illee komii qabaatan haalatti komii tajaajilicha irratti qaban ibsachuu danda'an haalatti oliyyannoo fudhachuu danda'an kana akka hubatan taasifna. Kanarra darbee dallaalootaaf hojimaata badaarra keessattuu dallaaltonni dhimma keessifachiisna jedhanii kallattii adda addaan hojimaata badaa namoonni akka hordofan taasisan keessaas alaas wantoota jiran kanarraa akka of qusatanii fi bal'ina irratti hubannoon kennina yoo jiraate immoo saaxilamee akka tarkaanfii irratti fudhatamullee hin ibsinaaf jechuudha. Kanaati alatti tajaajila waliigala hawaasa mana murtee biraatti argatan yookaan immoo gama ofiisaraa jennuu abbootii seeraa jennuu komii iddoo sanarratti yoo qabaatan gaggeessoo dhimma biratti fixuu akka qaban isarra darbee immoo daayirektarii kaataas waan jiruuf kallattii sanaan xumurachuu akka qaban yoo ta'u dhumarratti gara waajjira pirezidaantii deemuu akka danda'anii garuu dura fixachuu akka qaban kana bal'inaan hubannoo kennina. Kallattii kanaanis furmaanni hedduun argamee jira jechuudha. Keessattuu komiin hedduma komii qaban sanatti xumuramaa jira yeroo ammaa kana kun jijjiirama guddaa dhimma fideedha. Kallattii dallaalotaanis hammaataa ta'ee bara kana keessa kan mudateen jiru haa ta'uti ammallee xiyyeeffannootiin hubannoo kennaa deemuun akkuma jiru ta'e jechuudha. Gama biraatiin ragaa sobaa akka xiqqaatuuf illee bal'inaan hubannoon kennina jechuudha. Ragaa sobaa akka xiqqeessan keessattuu saaxilanii tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ofiis ragaa sobaa akka hin taane namoota ragaa sobaa qindeessanis seeratti akka eeruu kennanii tarkaanfii irratti fudhatamu abbootii dhimmaa gara mana murtee dhufaniif hubannoon kennina. Kanaaf kan kana fakkaatan kala alattis bal'inaan jira. Tajaajila naannoo mana murtii waliigala Oromiyaa jiru kana isinii ibsina jenneeti ganama kana. Inni jalqabaa gaafa manaatii baatan wantoota qabatanii gara mana murteetti dhuftan sirriitti qabatanii dhufuu qabdu. Keessattuu kana jechuu kanan barbaadu himannaa ta'uu, deebiyaa ta'uu, ragaa ta'uu wantoota sin barbaachisu hunduma qabatanii gara kana dhufuun sinirraa eegama jechuudha. Maaliif kana kaafna yeroo baay'ee as gahameetu mana murtii aanaatti, mana murtii olaanaatti nu jalaa hafee kan jedhutu jira. Kanarraa kan ka'e bilbilaan faaksii adda addaatiin dhamaatii hedduu keessa deemameeti kan ragaa walitti qabamaa jiru jechuudha. Kanaaf kan itti qophootanii manaa bahuu qabdu jechuudha gaafa manaa baatan. Inni lammaffaa yeroo magaala kana seentan amma danda'amutti kiisii keessan eeggadha. Namoonni kiisii kutanii qarshii fudhatan jiru. Moobaayilii nama harkaa kan fudhatan jiru. Kanaaf isa kanarraa of eeggachuun gaarii ta'a. Sana qofaa osoo hin ta'in gaafa hoteela bultan mi'a keessan achitti irraanfattan hin bayina. Yeroo baay'ee kana dhufamee achittan irraanfadhe achitti na jalaa badeedha. Falmiif erga dhuftanii waan qabattan dookumentii keessan sirriitti qabadhaati gara mana murtee kana koottaa jechuudha. Isarra darbee naannoo kun mijataa miti normaali karaan kun tiraafikiin isaa ulfaataadha. Jaarsa jira, jaartiitu jira, dubartootatu jira. Jarreen kun akka isaan hin miidhamneef qabaa wal dabarsa. Mijattuu miti karaan ishee waan ta'eef jechuudha. Gaafa ciree nyaachuu deemtan, gaafa laaqana nyaachuu deemtan, isa qofaa otoo hin ta'in gaafa deebitanii galuuf kaatan wal gattanii hin deemina. Wal qabaa wal dabarsa, wal fidaas jechaadha. Gaafa galtanis akkasuma wal fudhadhaa deebi'a. Kanarra darbee yeroo gara mooraa mana murtee kanaa dhuftan asitti sakatta'in sin gaggeeffama. Poolisoonni nu bukkee jiran kun sakatta'in sin gaggeessu bakka tokko tokkotti. Dhuguma iddoon kun mana murteeti garuu nageenya waliiniif jecha kan sakatta'in sin gaggeeffamu waan ta'eef amma danda'ametti meeshaa qabdan poolisotatti kennattanii isaan sinii ka'u gaafa baatanii immoo fudhatanii galuu dandeessu jechuudha. Nageenyi waliif waan ta'eef. Kanarra darbee namoota si wajjin dhufe dhiiftanii hin deemina. Yeroo darbe dubartiin tokko addanaatii nu jalaa miliqxe barbaacha meeqan argamte. Magaala kana namoonni hin beekne baduu danda'u waan ta'eef namoota fiddan piliis eegaa. Ti fudhaati galaa jechuudha. Isarra darbee bakka kana gaafa dhuftan olii gadi hin burjaajjeyna. Keessattuu manni murtii waliigala Oromiyaa kun kutaa odeeffannoo of danda'e qaba. 49 kun kutaa odeeffannoo mana murtii waliigalaati. Achi keessa na hojjettoonni jiru kan sin deeggaran jechuudha. Bakka sin deemuu qabdan, bakka sin dhaquu qabdan sinitti himu. Isarra darbee iyyannaan yoo jiraate, galmee galagashanii fudhachuun yoo jiraate,
baasii tokko malee unkachi naqnee jirra waan ta'eef isatti fayyadamtanii galagalcha murtii haa jennu iyyannaa adda addaa jennu ittiin keessummaa'uu dandeessu jechuudha. Qorannoo boodaati addacha jibbaata qorannoo boodaa ofiisara seeraa iddoo kanatti hojjeta. Inni taanee jiru mana galmeeti. Inni taanee jiru kan hariiroo hawaasaati. Inni taanee jiru kan yakkaati. Inni taanee jiru immoo kan qorannoo duraa jibbaataati jechuudha. Kanaaf kanatti fayyadamtu jechuudha. Ol ba'uun hin barbaachisu. Jooruu hin barbaachisu jechuudha. Inni jala jiru inni garagaraatti argitan kun immoo dhaddacha yakkaati jechuudha. Irra keessa dhaddacha jibbaataa fi jibbaata qorannoo boodaa fi qorannoo duraa jira. Dhaddachoota kana arfantu kan jiru mana murtii waliigalaa kana keessa. Bakka dhimmi keessan sin ilaallatutti olii gadi jooruurra meeshaa kanaan si waamaa jechuudha. Ergamaan achiitii si waaman jiru. Meeshaa kana warra bukaatuu qabdan bukaatuu keessan qabatanii warra bukaatuu hin qabne immoo iddoo isaa beektu waan ta'eef of qopheessitanii gara dhaddacha waamamtanii olii gadi burjaaja'uun hin jiru jechuudha. Kanarra darbee gaafa dhaddacha seentan maaksii keessan godhaa. Maaliif iddoon kun xiqqoo dhiphaadha. Akkuma margitan kun baay'ina uummata Oromoo bakka bu'u iddoon kun amma gamoo abbaa darbii 13 kan uummata Oromoo fakkaatu ijaarameera. Garuu keessaa hojjetamee hin xumuramne waan ta'eef yoo Rabbi yookaan Waaqni nu gargaare bara dhuftu gara sanatti deemuun hin oollu. Ammaaf garuu iddoo kana gaafa teessan walirraa sissiqaa ta'a wal eeguuf jecha. Booda garuu gara sanatti gaafa gallu manichi bal'aadha, mijataadha, hawwataadhas. Oromoo fakkaata. Hojiifis mijataadha, dhaddachisas babal'aadha. Iddoon kun xiqqoo abbootiin seeraas kutaa tokkotti baay'atanii waan fi dhugaasinitti abbootiin seeraas keessa du'an jiru. Galmee nuti qabannee jirru kuni tuttuqaa qaba. Aanaatti, olaanaatti, waliigalatti abukaatoonis kanuma tuttuqa, abbootiin seeraa nutis kanuma tuttuqaa oolla, isinis kanuma tuttuqaa oolta jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti qulqullina isaa eegnee nagaa keenyaaf jechaadha. Dookimentii kana qabannee deemuun murteessaa ta'a jechuudha. Kanarra darbee gaafa ajajni kennamu qarmatti fuutanii mana kana baatanii hin deemina. Fuula qabaachuusaa, guyyaa qabaachuusaa, mallattoon irra jiraachuusaa adda baafadhaati. Bakka ajajame sana sirrii ta'uusaa, gandatti ajajame, bulchiinsa magaalaatti ajajame yookaan qaama mootummaatti ajajame sana sirrii ta'uusaa adda baafattanii fudhatanii deemuu qabdu. Isa duwwaa miti yoo isinitti murtaa'es yoo isinii murtaa'es qabeenya keessan gattanii hin deemina. Tarii na'uu danda'a namni. Naasuun barbaachisu. Yoo murtaa'e yoo aanaatti murtaa'e olaanaan jira yoo olaanaatti murtaa'e mana murtii waliigalaatti dhufuun jira yoo achitti murtaa'e amma jibbaataatti deemuun jira waan ta'eef keessa ofii miidhuun qabu namni sammuu isaa miidhuun qabu. Yoo jiraate falamii falama waan ta'eef akka kanaatti of tasgabbeessitan yoo murtaa'e yoo isinii murtaa'e gaarii yoo isinitti murtaa'es oliyyannoo keessan fudhatanii deemuu malee of cinqaa bu'aa iyyaa deemuu faayidaan qabu. Akka kanaatti of tasgabbeessitanii seeraaf sirna jiruun fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanarra darbee dhimma keessan hamma danda'amu yoo dandeessan jechuu kooti. Asii fuutanii gaafa deemtan yookaan ajaja isinii kenname gaafa fuutanii deemtan iddoo maletti hin gatiina yookaan immoo waan laafaan godhina. Qaama kennamuu qabutti kennaatii nageera sirna qabeessaan gara mana murteetti deebisaa fidaa kotta. Falmiitti jirtu waan ta'eef jechuudha. Kanaati alatti akka mootummaattis akka mana murteettis dhimmoonni mana murtii aadaatti akka xumuramaniif labsiin labsameera. Dambiin baheera, qajeelfamni bahee jira. Bu'uura kanaan ganda isin jiraattan keessatti abbootiin seeraa dhimma mana murtii aadaa ilaalan mudamanii jiru isin biratti. Dhimma keessan achitti fixachuu yaala. Faayidaa guddaa waan qabuuf. Tokkoon joormaa nama hambisa. Lammaffaa ragaa sobaa isa jennu kan hambisuu danda'a. Sadaffaa immoo dhimmoota mana murtii irratti garmalee baay'atan kanallee gadi buusuu danda'a. Guyyaa guyyaatti hamma kanaa tas oola, kanaa oltu oola mana murtii kana jecha. Manneen murtii Oromiyaa keessa jiran immoo amma akka baay'atan ilaalaa. Kuni hundi aadaatiin dhimma isaa yoo xumurate misoomatti deebuu danda'a. Isarra darbee faayidaa guddaan inni qabu inni mana murteetti murtaa'u tokkoon murtaa'a tokkotti murtaa'a inni kaan komataa ta'a. Inni mana murtii aadaa garuu lamaanummoo nageenyatu wal falmitoota gidduutti bu'a. Nagaatu maatii gidduutti bu'a. Kanaaf yoo dandeessan gara aadaa keessa waggaa dhibbaatti of deebisaa abbootii seeraa qabnus gara sanatti namoota amanamaa akka ta'an irratti hojjechaa wal deeggaraa dhimma keenya achitti akka xumuramu
labsii labsameera dambiinis bahee jira qajeelfamnis bahee jira waan ta'eef kanatti uummanni Oromoo fayyadamuu qaba waan ta'eef kallattii kanaan dhimma keessanitti fayyadama. Kanarra darbee sadiide ogeessota seeraan fayyadama keessattuu abukaatonni jiru amma warra humna qabdan jecha. Warra humna hin qabne immoo abukaatota bitachuu yookaan abukaatota fayyadamu warri humna hin qabne gama yakkaan keessattuu dhimma yakkaa hojii wal qabatee mana murtii aanaarra olaanaarra asis dabalatee jechaadha waajjirri deeggarsa hubannoo seeraa jira abukaatota bilisaan dhimma yakkaa irratti namaaf hin dhaabachuudha manni murtii waan ta'eef isaanitti fayyadamuu dandeessu gorsa adda addaa tajaajila bilisa adda addaa argattu jechuudha waajjira kanarraa waan ta'eef isa kanatti immoo fayyadama akkasumas yuunivarsiitiiwwan naannoo keessa jiran tajaajila seeraa bilisaa kennaa jiru waan ta'eef isaanittis fayyadamaa jechuudha. Kallattii kanaan tajaajila argachuu hin dandeessu. Kanaati alatti dallaalota irraa of eeguun murteessaa ta'a. Abaluun an beekaa akkasitti dhimma sii fixachiisaa jedhanii namoonni rakkoo adda addaa uuman jiraachuu ni malu ta'a. Isaan kanarraa of eeguun qarshii ofii seeraan ala nama kamiifu kennuun yakkadha. Amma dandeenyetti haqa hojjenna jennee iddoo kana jirra akka mana murteettis. Kanaaf kanaati alatti wanti deemee qarshii keessan baasuu hin jiru. Except abukaatota keessa wajjin kan sin hojii hojjetan akkuma jirutti ta'e gama mana murteetiin garuu hawaasa mana murteef abbootii seeraa hojii wal qabate waa tokko kallattii malaammaltummaatiin wanti dhufu yoo jiraate inni kun yakka gareen inspection of danda'e qaba eeruu laattanii tarkaanfiin akka fudhatamu ta'amaa jechaadha. Poolisis dabalatee jiru waan ta'eef eeruu kennuun hin danda'ama rakkoon kun gaafa uumamu jechaadha. Asii namoonni sin rakkisan yoo jiraate. Kanaati alatti komii yoo qabaattan kallattii kamiiniyyuu komii keessan abbootii seeraa biratti fixadhaa. Gaggeessitoonni garee naannoo sana jiran jiru. Achitti xumuradhaa. Wanti hedduun achitti xumurama jechuudha. Isarraati alatti yoo gar malee bahe gara gaggeessaa kaataas dhaquun hin danda'ama. Dhuma irratti yoo humnaa ol ta'a ta'e immoo wanti muraasni jechuudha. Gara waajjira pirezidaantii deemanii dhimma fi furmaata argachuu hin danda'a. Garuu dakatti dhuma baay'eensaa jechuudha. Achumatti fixadhaa. Of hin burjaajechiisinaa yeroo keessan hin fixinaa jechuudha.